ol ka'iinsi lafaa 4,370 irra jira. Hin qorraa. Bareedina akkamii akka ta'e hin beeku. When you go to Rome, you do what the Romans do jedhama. Goonni keenya nama siyaasa keenyaaf du'e qofa otoo hin ta'in Galatoom Raachuu koo anaa dhufu jedheera. fuuldura qiddim jedhee. Wucaa gariilee deemeera argi hin beektu miti. Baalee sirriitti ilaaluuf deemtu. Araanoo maanyaanne goommana na barbaada. Kaameraan bakka hundi namatti agarsiisu akka hin dandeenye amma nu badde. Geenyeerra Baalee Roobee geenyeerra sagantaa keenya Oromoof Oromiyaa haa beeknu jedhu irratti jannata lafarraa Oromiyaa dachii magariituu daawwachuudhaaf Baalee Roobee geenyeerra. አባቴ ይሄ ከጀርባ የምታየው ወይ አየርላንድ ወይ ስዊዘርላንድ ወይ ቡጁምቡራ ቡሩንዲ ምናምን ነው። እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሚያ ምድር ላይ የበቀለው ባሌ ተራሮች እንዴት ነው የሚያምረው! Gadamsi di shoba'e tullu naanna'e gadamsi di shoba'e tullu naanna'e jaalala keetiif jedhe waa meeqa ta'e jaalala keetiif jedhe waa meeqa ta'e rooba dhabuun dandayu biqiltuun bunaa rooba dhabuun dandayu biqiltuun bunaa. Gadamsa diishoo jedhamuun beekama. Diishoo keessatti bosonuu laallee pushbaakii isa jedhan sana laallee gadamsa baddaa laallee waan baay'ee laallee qorrisaa nama godha waan baay'ee laallee baay'ee jaallanne yeroo boof jennu siidaa kana bira geenye obboleessi keenya kun Biniyaam Admaasuu jedhama. Namoonni baay'een beektu ni jedheen abdadha. Biniyaam gaarran Baalee keessatti akka daawwachiistutti nama hojjetu ture. Kanaan dura biyya alaa deemee hiriyoonni isaa hundumtuu gaafa achitti hafan inni garuu lakkii biyya koottan deebi'aa gadamsoonni koo na eegu jedhee edda biyyatti deebi'ee balaa abiddaa Baalee keessatti mudateen abidda sana gaafa balleessuuf yaalu balaa abiddaa sanaan lubbuun isaa darbee jechuudha. Baay'ee kan nama dhibu US Embassy Finfinnee keessatti obboleessa keenya kanaaf bara baraan yaadannoo godhuuf garuu akka sabaatti Oromiyaa keessatti fi Oromoon waa'ee namicha kanaa haasa'u baay'ee miti. Kun sirrii miti dhugaa. Oromiyyuu gootummaa obboleessa keenya kana ragaa ba'ee waggaa waggaan yaadannoo godhaa fi nuti immoo akka sabaatti goota lubbuu isaa nuuf kennee kana waggaa waggaan yaadachuu miti maqaa isaallee baay'ee kaasaan jiru. Kana sirreessuu qabna. Goonni keenya nama siyaasa keenyaaf du'e qofa otoo hin ta'in nama dantaa Oromoof Oromiyaaf du'e hunda du'uu miti. Namni dantaa fi dantaa Oromiyaaf amma xinnoo rakkate hundi even yaade hundi kabaja isaaf malu argachuu qaba. Anaan seenaan obboleessa koo kana baay'ee keessa koo jira. Dhugaa Rabbi ani personally maalan godhe responsibility akkasii namni lubbuu isaa kennillee maqaan isaa hin dhaamuna. Hundumti keenya gaaffii akkasii of gaafachuu qabna. Goota akkasiis maqaa isaa ol kaasu sirriitti jajachuu qabna. Goota akkasii gaafa jajannu baay'ee waa'ee goota akkasii gaafa haasofnu maqaa isaa gaafa ol kaafnee kaasnu dhaloonni boor dhufu gootummaa akkasiif inspire akka ta'u goona.
Biniyaam Admaasuu ati goota keenya si jaalanna Garmaamuu Tolaa nagaan nuuf boqodhu. Ammaa booda akka bara darbeen ta'u akkaataatti maqaa kee sirriitti ol kaasuu dandeenyu irratti namoota gahee qaban hunda mari'achisnee sirriitti piriiksii goona. Gootummaan kun ummataaf, sabaaf, dhalootaaf himamuu qaba. Garmaamuu Tolaa. Keep in touch. Akkuma waadaa gallee Baalee Naashinaal Paark Tulluu Diimtuurra baanerraa ol ka'iinsi lafaa 4,370 irra jirra. Hinqoorraa as keenyee ilaallee qofa deebi'u mannaa waa'ee iddoo kana waan tokko Ayyubeen nutti hima. Ayyubee keenya qorra miti haadhoo koo si argu kootti baay'een gammade. Galatoomii raachuu koo anaa dhufu jedheera. Baga gaarriin Baalee dhuftee daawwattee. Bakki amma jirru kun Saannatee Pilaatoo jedhama. Bootaan kun immoo Tulluu Diimtuu 4,370 akkuma argitu. Paarkiin keenya paarkiin gaarriin Baalee 2,175 kiiloomeetira iskuweeriidha. Isa keessa bakki kun bakka tokko. Baga dhuftee lafti kun bakki kun akka Afrikaatti sadaffaa akka Itoophiyaatti immoo ol ka'iinsaan lammaffaa Tulluu Diimtuu jedhama yookaan Saannatee Pilaatoo jedhama. Akkuma argitu 4,377 anaa dhufu koottaa daawwadhaan jedha. Garmaamuu Tolaa. Amma har'a ani dur qorran jaalladhaan qorri natti qorrayyuu jedhee yaadu har'a seeroon dhufu kun ishee gochaan jira akkanatti hin teetti immoo har'a nagaadhayyuu naan jetteetta. Gaafa baay'ee qorru akkam faata akka cabbiin illee bu'u dhagayeera waan hin argine malees akkam ta'a. Dhugaadha. Hadda amma anaa fi qilleensi kun baay'ee gaariidha. Qilleensa gaariidha. Torbee tokko dura osoo as turte atama wannuma takkan argitu yookaan akkanatti bashannantee ilaaluu hin dandeessu. Bakki kun sirrii diilallaayaadha. Yeroo tokko hurrii ta'a. Akkanatti hunda isaa ilaaluun iyyuu hin danda'amu. Cabbiinis hin bu'a. Negative 0 fa'a ta'a. Yeroo san sirrii malee diilallaayaa. Kanaaf amma qilleensi kun baay'ee bareedaadha. Dhugaa carraa qabdanii carraa qabdaa keessatti yoo ati. Kanaaf yeroo hunda akkanan ta'u akkuma argitu ammoo itti gadi buunuun laaltaa hurrii isaa. Kanaaf amma kun dhuma roobaa waan ta'eef yeroo turistoonni dhufaniitti daawwatanii yeroo bareeda bakka kana daawwatuudhaaf. Ayyubee koo galatoomii baay'ee bakka kana ana dabalatee namni baay'ee haasaadhaan dhageenya baay'een beeknu kun ani amma fakkeenyaaf baay'ee dhagayeera garuu yeroon as ga'u atiyyuu si dhibaa ture yeroo baay'ee surprise ta'an turenna especially warri adii yeroo as dhufan maal faa jedhu amma fakkeenyaaf baay'ee akka dinqaman nan abdadha garuu maal faa jedhu maal jedhanii tips warri adii warri waa'ee turizimii sirriitti beekan bakka kana yeroo dhufan maal jedhu. Laalikaa warri adiin baay'ee isaanii dhufanii as laalan hin gammadanii garuu maaf sirriitti hin beeksifannee maaf haala sirriitti hin beeksisnee namoonni addunyaa irraa maaliif sirriitti dhufanii hin daawwanne yaa rakkoo tokko haala jireenya naannoo kanaa mijataa miti hoteelonni adda addaa tiraanspoortii namni hundi maaliif hin beekne bakka kana sirriitti maa hin beekamne jedhaniitu maanii nu qeequ malee wanti asitti badaadha jedhanii haasaan hin jiru yaa sirriitti hojjetuu qabna beeksisuu qabna eeguu qabna kana caala kunuunsinee addunyaadhaaf akka mul'isuu qabnu qofa nutti. Ayyubee koo galatoomii. Anis yeroon as dhufee wantan hubadhee tokko hundumti keenya especially dargaggoonni hamma jirru siyaasa irratti waan tokko irratti focus goone waan keenya qabeen keenya waan rabbi nuu kenne waan promote gochuu qabnu promote gochaa hin jirru. Amma booda baay'ee raachuu entertainmentiin responsibility fudhatee Oromiyaa beeksisuu keessatti turizimii Oromiyaa guddisuu keessatti qooda olaanaa akka taphatu nama biraaf miti Ayyubee fawwaadhaa gala commitmentii Ayyubeen bakka kana beeksisuudhaaf qabu waan an argeef commitmentii isaa kana waan an argeef anis waan value add gochuu qabu nan godha kun waadaadha Ayyubee baay'ee dur bakka tokko kaameraadhaan gaafan argu akkan waan bakka sana argeetta yaada ture garuu kaameraan bakka hunda namatti agarsiisu akka hin dandeenye
amma nu badhe ilaalaa bakka kana kaameraadhaan ani isinitti agarsiisuu hin danda'u. Baay'ee nama dinqa baay'ee dhugaan isinitti maara ani baay'ee nama waa dubbii akkas akka abbadu miti nama wanti baay'eellee sadiin qullee miti baay'ee wucaa gariillee deemeera argi hin beektu miti chaayinaallee deemeera Zanzibaarillee deemeera Jibuutiillee deemeera Duubaayillee deemeera hamma kana akkan baaleen dhufeen dinqametti achitti hin dinqamne dhugaa dinqiidha bakki kun hundumti keessan uftanii ilaaluu qabdu garmaamu tola ilaalime amma ayno kaameraa waan baay'ee isinitti agarsiisuu hin danda'u kana ilaala naa kana fakkaataa baalee sirriitti ilaaluuf deemtu amma Ayyubee sannatee moo isa deemnaa harannaa foorestisti immoo isa argitanii garmaamu tola foonaadha kun. Maal akka ta'e hin beeku bareedina akkamii akka ta'e hin beeku hiriyoonni koo duubarraa jeeqaa jiru birroolee reeyaa goota koo jechaa jiru hiriyoonni koo duuba na akkasitti iyyaa jiru duubarraa kana fakkaata garuu hin bareedaa miti. Gadamsi diishoo ba'ee tulluu naanna'ee gadamsi diishoo ba'ee tulluu naanna'ee jaalala keetiif jedhe waa meeqa ta'ee jaalala keetiif jedhe waa meeqa ta'ee rooba dhabuu hin dandayu biqiltuun bunaa rooba dhabuu hin dandayu biqiltuun bunaa rabbumattan dhiisee ka kiyyaaf kee kana foon haadha koo bareedina akkamiiti laa akkuma argaa jirtan kana waan paark manii warladeedhuun baaleedhaan paarkii tokko addunyaa baay'ee jechuudha waan paark manii warlad paarkii tokko keessatti addunyaa baay'eedha argitu diinshoo argaa turre kun immoo Harannaa foorestiidha Baalee Mountains kan biraadha warri asin dhufne garuu dhugaa akka dhuftan baay'een isin gaafadha dhugaa rabbi addunyaa biraa argitu. I am in love with Oromia. I am in love with Bale. I am in love with Harannaa Forest. One Park, Mani World, Bale Mountains Park, Garmaamu tola. Bonaara ke. Rabam waterfall. Indem na kana koba ani koba ande mare kota. Fundura ra the guide tay. Kana hunda keessa deemne kuma argitan kuno guiding keenya inni sirreessadha Ayyubeedha. Adab guide taatee Araf fundura qiddim jedhe. Bamboo waterfall irra jirra. Ol ka'iinsi lafaasaa 3,000 oli. Asitti dhaqna dhiqachuu shaaworii galuu miti. Dhaabbachuuf illee qorri isaa baay'ee cimaadha. Ijoolleen nafaana jiran bishaanicha harkaan iyyuu tuqaan jiranii. Ani immoo keessa galuufan jira. Bishaan kun direct tulluu diimtuurraa gadi bu'aa jechuudha. Innaa bishaanichi baay'ee qorra. Walumaan ilaalla. Hodhu bilbila koo. Inni kun baay'ee ulfaataa ture dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataa ture ibn ijoolleen nafaana jiran harka isaaniittu bishaanicha tuquu hin dandeenye ture ani garuu
jecha tokko jira baay'ee. When you go to Rome, you do what the Romans do jedhama. Jechi isaa gaafa afaan Oromootiin hiikamu gaafa Room doomte gaafa biyya Room doomte wanti namoonni biyya Room sana keessa jiraatan godhan gootaadha. So anis baalee dhufeen asitti ayyubeen asitti ijoolleen hin daaku gaafa naan jedhu amma barbaadellee otoo rakkisaa ta'e waan baaleen gootu anis nan godha jedheen jechuudha. Akkasitti baay'ee amma booda gaafa Oromiyaa guutuu travel goonu gaafa Arsii deemnu waan Arsiin gootu goona yeroo Harargee deemnu waan Harargeen godhu goona gaafa Wallagga deemne waan Wallaggi godhu goona. Baay'ee kabbaadidha baay'ee. Naa ekspiriyaansii bareedaa ture qorrisaa baay'ee ayyee waanuma akkas lilmoo wayiidhaan akkas nama waraana natti fakkaachaa jira garuu we did it, we made it, we are champion. Harano maanyaanne gommana na barbaada. Yoo keessummeessitee dandeette raajuu qubsiiti na beeksisee Foon haadha koo. Ani baay'ee asxalalafaan jira mana keessan addunyaatti ani maa jira. keessummeessitee dandeetta. Fida. Isin yaa'e. Maalidha manni keessan? Mana nyaata aadaa, loojii, harannaa. Mana Abbushaa Haadha Kamal Harannaa Cultural Restaurant and Lodge. Gommanaaf qixxaan isaanii foon haadha koo foon iyyuu akkasitti mi'aawu baay'een jaal addunyaattan isinitti agarsiisaara. Ammaa booda manni kun baay'ee tuuristiidhaan tattalaquuf deema. Naa mana baay'ee bareedaadha. Yeroo Baalee dhuftan yeroo Harannaa dhuftan as kottaati rambaa godhaa garmaamu tola. Mana bunaa bareedaa tokko jira. Mana bunaa edda dhugne manni bunaa maqaan isaa maal ture? Haadha Hussein jedhama. Haadha Hussein. Mana bunaa Haadha Hussein jedhama. Mana bunaa Haadha Hussein. Haadha Hussein. Haadha Hussein immoo magaalli kun iyyuu Haadha Hussein. Magaalaan tun iyyuu sijammar Haadha Hussein waamamti. Magaalaa Haadha Hussein magaalaan tun rira dhamti. Okay. Naannoo godina Baalee gaarreen Baalee Mountain irratti kan argamtu gaarreen Baalee irratti ganda riraa jedhama. Gandi riraa kun magaalattiin isii tun kaambii jedhamti. Kaambiin tun maqaan isiin kaambii wanni mogga'eef dur kaambii waraanaa asirra ture. Zamana wayyaanee keessa waraanni kaambii kun Haadha Hussein bira qubataa ture. As kaambii jira kaambii waraana. Asii waraana olii gaditti to'iti shaawwe cabdu san asii waraana battansanii kana ka horatu Haadha Hussein horataa ture waraana kana. Baajata isiitii horataa garuu mootummatu mindaa isii muraaf mootummaa hojjisanii kana magaalaa Haadha Hussein jedhamtee waamamti. Magaalittiin iyyuu asii kaasee amma Maqaleetti. Haga Maqaleetitti isiin beekamte Haadha Hussein batalaayi Maqalee irra beekamti. Dhageessaniitu. Sirbicha. Nu sirbee. Ayyee. Andileen irra. Walumaan. Oromiyaa. Oromiyaa. Biyya abbaa kooti gammachuun koo guutuu ogguun si daawwadhu. Oromiyaa. Oromiyaa. Tokkummaa. Yaa ilmaani Oromoo tokkummaa. Tokkummaani Humna tokkummaa. qabeenya siin dhabnee nu bakeessa qabna. Qabeessa siin qabnee nu bakeessa qabna. Waligaal jedhubee. Waayidduus jedhame waayidduus ni beekna nuti ilmaani Oromoo maaliif tokko hin taane maaliif wal mormina. Tokkummaa. Yaa ilmaani Oromoo tokkummaa. Tokkummaani humna tokkummaa. Sona kafanaan jeen Oromiyaa. Taataatara. Biyya lafeetiyaa biyya baatiyaa. Biyya abbaa malee dhalatu. Biyyaan qabaa kana boonsiiftu. Onneetiyaa. Tirutiyaa. Barabdabdabdabdara. Anaafis Oromiyaa.
Oromiyaa, 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 Oromiyaa. Gaarreen baalee keenyaatu na jala yaa'annisaa. Iluu abbaa mooraatu na jala yaa'annisaa. Oromiyaa bal'ootu na jala yaa'annisaa. Sagantaa keenya kanaan Oromiyaa guutuudhaan naanna'uudhaaf akkaataa jiruuf jireenya Oromoof Oromiyaa isinitti agarsiisnaa. Garmaa Mutolaa Foonaa Dhaqoo